bishaanicha irra bu'anii utuu bidiruudhaan ce'aa jiranii Yesuus achuma keessa rafe. Qilleensi jabaan immoo gara bishaanichaatti gad bubbisaa dhufe. Bidiruu isaanittis bishaanitti guutuu jalqabnaan jireenya isaaniitiif sodaatan. Yommus bartoonni gara Yesuusitti dhiyaatanii dammaqsanii barsiisaa ka'ini dhumuudhaaf jedhan. Achumaan dammaqee qilleensichaa fi dhaa bishaanichaa isa unkuramaa ture sana ifate. Qilleensichii fi dhaan bishaanichaa dhaabbannaan gabii guddaan isaa ta'e. Kana booddees inni bartoota isaatiin meerri amantiin keessan jedheen. Isaan garuu naasuudhaan dinqifachuudhaan namni kun eenyu? Innoo qilleensaa fi bishaaniin abboomaa, isaanis isaaf hin abboomamuu waliin jedhan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa kana keessatti maaltu jira? Maal argina yoo jettan waan gurguddaa lama isinitti hima. Tokko gooftaa keenya Yesuus kutaa kana keessatti argama. Lammaffaa warra isa wajjin oolan, warra isa wajjin bulan, guyyaattis halkanittis warra lafa inni itti erge deeman bartoota isaatu kutaa kana keessa jira. Otoo deemsarra jiranii rakkoon isaan qunnamee jira. Egaa kutaa kana keessatti otoo isaan deemanii rakkoon isaan qunname kun qilleensatu itti bubbise. Bidiruu isaaniitti bishaan guute. Jireenya isaaniitiif illee hin sodaatan. Kanarraa kan ka'e rakkoon kun waan isaan qunnameef gara Iyyesuusitti furmaata barbaacha. Gara Iyyesuusitti dhiyaatanii barsiisaa nu dhumuu fi nu oolchii jedhaniinidha. Mata dureessinii kenna. Gara Iyyesuusitti dhiyaadhu waan jedhu irratti dubbadha. Kanaaf kutaa kana keessatti gooftaan Iyyesuus Kiristoos egaa fooniin qaama foonii kana uffatee ilmaan namaa kana tajaajiluudhaaf biyya lafaa kanarra waggaa 3 walakkaa tajaajila gooftaan isaatti kenne, abbaan isaatti kenne biyya lafaa kanarra tajaajileera. Tajaajilaa ture keessatti karaa buddeen nyaatanillee dhabaniiru. Hojii guddaadha waan ta'eef lubbuu oolchuun hojii salphaa miti. Wangeela mootummaa Waaqayyoo saatii argatan, yeroo argatan, mana seenan hundumaa keessatti wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf bartoota 12 warra fo'ate. Isaan kana wajjin guyyaan jedhu, halkanin jedhu, jiruu dhuunfaa koon qaban jedhan. Isaan kana hojii isa guddicha ergama guddicha sana raawwachuudhaaf ganamas galgalas yeroo itti buddeen nyaatanillee akkatti nyaatan dhabanii rakkatan macaafa qulqulluu keessatti hin argina. Haa ta'u malee kutaa kana seenaa kana baay'een keessan beektu. Guyyaa tokko gaa saatiin kun silaa saatiitti galanii boqochuu qabanidha. Saatiitti namni guyyaa hojjetaa olee halkan galee hin boqota ture, hin raba ture. Isaan garuu halkan gooftaan isaan fuudhee deemuudhaaf hojii wayii fuuldura jira. Fuuldura hojiin jiru tokko jira, booda isinitti hima. Hojiin fuuldura waan jiruuf koottaa hin ceenaa ittiin jedhe. Iyyesuus gooftaadha. Nama si cinaatti naa garagali raajii tokkotti naa hime. Inni si waame iruma si ceesisa naa jedhaane. Ce'uun keen ooluu naa jedhaanime. Haleluuyaa. Hin ceena kan jedhe Phexroosii miti. Hin ceena kan jedhe Maatiyoosis miti. Luqaasis miti. Warra wajjin jiran Bartolomewoos faas miti. Warra wajjin jiran keessa namni tokko hin ceena namni jedhan jiru. Sila akka isaaniiti boqochuu barbaadu jarra. Garuu gooftaa Yesuustu hin ceenaa jedhe. Haleluuyaa. Hin ceena jedhee otoos hin ceesisisin hin hafu Yesuus. Haleluuyaa. Mila gabaabsuufan jira harka kee ol kaasiiti. Ce'uun koo hin oolu jedhame. Waaqayyotu jedhee jedha. Bara kana hiruman ce'a jedhame. Siniif haa ta'u yee. Kanaaf egaa jarreen kanaan hin ceenaa kan jedhe Waaqayyoodha. Hin ceena den. Hidaluma ceena den. Haa ta'u foon namni dadhabaan kun baatu waan baatuuf gooftaan bidiruudhuma isaan keessa jiran sana keessa waa boraafatee ciiseedha. Achi keessa ciiseetu wanti isaan hin eegne, wanti isaan hin yaanne bartoota kanatti dhufe. Maaltu itti dhufe akkuma dura ibsuu yaale qilleensatu itti bubbise. Maaliif qilleensi kun bubbise yoo ta'an fuuldura hojii wayii hojjetamu jira.
nama maraatee qalbii buuse wayii jira. Ganaa isa fayyisuudhaaf gooftaan fagootti namichaan arge. Bartoonni isa gara hin argine. Kanarraa kan ka'e inni hamaa sun immoo qilleessa irratti aboo qaba. Akka isaan galaanan awwaalaman, akka isaan hin ceene, akka isaan baricha hachi ce'anii hojicha hin hojjenneef qilleensatti kaase. Harka kee ol kaafadhu. Hojii keetti, fayyaa keetti, milkaa'ina keetti, gaa'ila keetti qilleensa dhokataa qabu Waaqayyo sirraa gab godha. Meeyyii ameen. Yoo qilleensi ka'e iyyuu jedhame. Ce'uun koon ooluu jedha raajaa. Siif haa ta'u ameen. Ce'uun keenyaan oolu. Haleluuyaa. Nama ofirratti raajuun barbaada. Ce'uun koon oolu jedhame. Haleluuyaa. Ilaa falmiin jira. Qilleensi yoo dhufe nama raasa jiru. Gaafa nama raasu immoo akkaati iddoo gadhiiftuu sitti bu'a. Ilaa barana iddoo gad si lakkisiisuuf, hojii kee gad si lakkisiisuuf, kadhannaa kee, tajaajila kee, waldaa Waaqayyotti si waame keessa iddoo gad si lakkisiisuuf akkaati galma hin geenye warra sitti ergaman sana gidduun sii gala sin argatanii. Haleluuyaa. Orraa baataanii abaayyaa. Harka keessa lamaan ol kaasa. Lallabaan jira. Qilleensa dhokatee bara kana gadhiifamu jalaa si oolcha Yesus. Ameen jedhi si oolcha. Mana keetu oola. Dhala keetu oola. Haleluuyaa. Qilleensa tuqa eega. Isaan deemsarra jiru. Gaafa deemsa eegaltu qilleensi hin ka'a. Dhaggeeffadhu. Nigdiitti gaafa baatu, kadhannaatti gaafa baatu, tajaajilatti gaafa baatu qilleensi kun hin ka'a. Isaan qilleensuma uumamaatti irratti ka'e. Hamma immoo qilleensi dhokataa baay'ee jira. Qilleensa ishii uumamaa kana duwwaa ilaalin. Qilleensi wayii jira. Manaa sitti ka'a, bakkeedhaa sitti ka'a, waldaadhaayyuu sitti ka'uu danda'a. Akka jedhu Waaqayyo bubbeen sodaatiniiruma ceeta. Ameen, 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 ameen. Mee inni na wajjin jiru jedhame. Na dabarsaedha. Qilleensa sitti ka'e. Qilleensi waa fuudheetu fageessu barbaada. Waa buqqisee gatee deemuu barbaada. Qilleensa wattaaddarri kamuu qabuu hin danda'u. Qilleensi hin qabamu. Yoo Waaqayyo sagalee isaa erge qilleensa ka'e san namarraa dhaabe malee hilaa waan ati hin dandeenye, waan humna keeti ol ta'e, jireenya kee raasuu kan dhufu, gaa'ila kee, fayyaa kee, mul'ata kee waan raasuu dhufu Waaqayyo barana sirraan gab godha. Harka kee ol kaasi. Ergaa raajiin dubbadha. Gab godheen gabii shiilaa dheera Yesus. Qilleensichi sirraa gab jedha. Qilleensi biyya kee raasuu sirraa gab jedha. Qilleensi mana kee raasuu gab jedha. Qilleensi hojii kee raasuu gab jedha. Ati ergaa duwwaan ameen. Heelaa baacaalaa baadiyaa. Yeroo ce'umsaa lolli hin dhabamu. Ilaa dhaggeeffadhu. Yeroo guddachuu kaatu warri dur si lolle si loluudhaa ka'u. Yeroo ati ba'uudhaa kaatu, dibamuu yeroo kaatu, yeroo ati waa bituudhaa kaatu qilleensi hin dhufa. Waa tokko sitti hima. Asiif achi sitti abuu iruma darbitaati. Qilleensi dhufe kuni bidiruu jalatti raasa. Iyesuus biruma jira. Dhaggeeffadhala. Iyesuus otoo bira jiruu raafaman. Al takka takka otuma Yesus waaqessitu, tuma Kiristoos keessa jiru, tuma dibata qabdu. Oh haleluuyaa. Wanti si raasu sitti dhufa. Garuu waa tokko sitti hima. Raafamuu kee miti amma. Inni si raase Yesus garuu si mo'u. Eelaa baacaalaa baadiyaa. Haleluuyaa. Mee nama si cinaatti naa raaja akkas jedhi. Yoo raafamte iyyuu jedhame hin kuftu naa jedhane. Siif haa godhu Yesus. Gooftaan keede qilleensi nufu hin jenne. Qilleensi nufa. Garuu manicha irratti mana isaanii warra dhagaa irratti ijaarratani bubbeen isaanii kuffisu. Warra mana isaanii cirracha irratti ijaarratan garuu bubbeen yootti dhufe injigaa manichi jedhe. Nuyi Kiristoos irra waan jirruuf bubbeen ka'uu dhiisu. Gaaris godh, amaas godh. Garuu waa tokko sitti hima. Bubbee waa balleessu keessaa si oolcha Yesus. Namni nu jiraay. Ergaan dubbachaadhaaf. Atamma sadarbe yaadid. Bubbeen caalu oo dhufe achuma keessa deemtaat. Waaqayyo warra ameen jedhee naa taasis. Qilleensatti ka'e. Qilleensin ka'a. Gooftaan hin ceenaa jedhe. Qilleensi isinitti kaa'ammoo jedheetti hin himne. Sila maaloo yaa gooftaa siin hin kaasin jedha. Namoota tokko tokko ka'umsa bichaatti hima Waaqayyo malee chaalenjii jira, qorumsi jira, beelli jira hin jedhu.
Israa'elootaan gaafa waaqayyotti dubbatu biyyaannaniif dammatta singal jedhee malee karaa irratti hin rakkattu waan baay'ee taatu toodeen hin baasin jetti jar waaqayyo galma isaanii bichaatti bakka isaan gaadhu waatti hammas hin ceenedhee malee hin rakkattu bubbee jira galoo jiraan jenneen hin ceenaan aameen haleluuyaa mee ofirratti raaj otuman lolamu edhaame otuman dhiibamu edhime hinuman ceeriyaa siibaat ta'u siibaat teelaa bagaa taalaa baadiyyaa bidiruu isaaniitti bishaan guute gurbaa qilleensi fide qilleensi gaafa dhufu uumama sochoosa waan ta'eef mukoota sochoosa galaana sochooseetu galaana dura xaxxedee taa'u qilleensi gaafatti dhufu ol galagalche gaafa ol galagalchu eessa dhaqee bidiruu jalaatti guute itti guute yeroo tokko ba'ee gaafatti dhufee asingaa kokkee singaa gooftaan biraan hafuu otomeettu dhufa ol waa tokko sitti hima haleluuyaa rakkinni biyya lafa otoo dhufee funyaanuu ga'e siin fudhatu jedhe Yesuus galaanicharra rakkina amma naannoo keessan bishaan akkasii jiraachuu dhiisuu danda'a nama na ilaallateetti oofoon hin ta'e isiniin galu lallamni yoo hafuuran na dhaggeeffattan garuu galaanichi har'a hiikisaa biyya lafaadha ila dhaggeeffadhu rakkinni biyya lafa ammamuu dhufee otoo gaadaa keetti ol cabsee galee si fudhateen badu jedhe Yesuus in amantaa si mankadha jedhutti rakkinni dachee lafaatti dhufu mana kee hin argatin ameenyani mana kee hin argatin si fudhatee hin shokkiin galoon hojii isaa waa buqqisee waa diigee waa fudhatee deemudha liqimsuudha waan isaan liqimsutti kaase gurbaa seetan lakkaa afurri mucaa maraataa sanarra jiru afura guddaadha waan ta'eef akka isaan achi hin ceeneef asumatti hambisuudhaaf gidduu kanatti halkan walakkaa hawwaaluudha biyyi dhaga'u hin jiru mootonni isaan naqqamanii achi keessaa baasan hin jiru ol iyyatan halkan namni hunduu rafeera bakki namni dhufuuf hin jiru gooftaan lakkaa inni humna danda'u isaan bira jira ameen ameen mee nama si cinaatti garagaliiti isa si wajjin ta'e sana yaa laaliyeedhaane of cinaa laaliyeedhaane inni si waame sun si bira jiraayedhaane ameen yeroo tokko gaafa raafamtu gaafa qoramtu akka waan si dhiisetti yaadda akka waan si bira hin jirre garuu isaanuma bira jiraaf isaanuma bira otoo jiru hin raafaman abdii kutatan hin sodaatan ilaa wanti jireenyaan nama sodaachisu wanti hojiin nama sodaachisu wanti haala garaagaraan nama sodaachisu yoo sitti dhufe isuma keessa baataati isaan booda fala dhaban ogummaa qaban baay'een isaanii qurxummii qabdoota waan ta'eef bidiruu isaanii akka ta'e gochuu yaallan ta'uu dide waan harkaa qaban amma harcaafatanitti hiyyanii iyyi ka'eera bubbee dhaabuu hin danda'an galaana dhaabuu hin danda'an bakki qoxaarii isaa cufan hin jiru itti ka'eera sanarraa kan keessanuma keessaa tokko malli dhufeef natti fakkaata lakkaa inni manaa nu baasa lakkaa inni hin ceena jedhe lakkaa nu bira jira haleluuyaa itti naannaanii yeroo akkana garagalanii numa ciisa Yesuus gooftaadha tuttuqanii barsiisaan oodhumuufi waa'een keenya sin gaddisiisu maaloo jedhan itti dhiyaatanii barana naan jedha Waaqayyo warra natti dhiyaatantu bahee deema meeyyi ameen mee nama si cinaatti naa garagali itti dhiyaadhu sitti dhiyaata jedhaani itti dhiyaadhu si baasana jedhaani itti dhiyaadhu sin ganu jedhaani yeroo tokko warra nan buusan jettee itti dhiyaattu sitti jijjiiramu waggaa 2 booda waggaa 1 booda waggaa 5 booda otoo fagoon gahin sitti jijjiiramu garuu waa tokko sitti ma innati itti dhiyaatte bara hundumaa isuma sana isuma sana itti dhiyaatan firoota koo barri kun bara keessumaa gooftatti dhiyaachuun nurra jirudha ana dhimma jarree sanaa miti muddama keessatti rakkina keessatti qorumsa keessatti fala biraa waan dhabaniif gara Yesuus dhufan nu oodhumuu fi fala nu uume nu obaduu fi fala nu uume warri bobaajee Yesuus dala jirtan bara kaleessaas ooltaniittu bara dhufu sin oolta ittuma dhiyaadhu waan argasi qabeesi ceesisu akkamitti Yesuus itti dhiyaatuu kan jedhutan dubbadha tokko dubbii isaa dhaga'uudhaan jarreen kun dubbii Waaqayyoo dhagaan koottuun ceenaa kan jedhu dhagaaniiru otoo hin ceene jechuun ni baatee jarreen kun achiin kaan sagalee wayii dhagaaniiru kaleessa rakkoon akkasiisaan qunnamee hin beeku sanarraa kan ka'e dinqii Yesuus hojjetu akkanaa hin hojjetaa jedhanii yaadanii hin beekan qilleensa akka dhaabu uumama irratti taaboo akka qabu
gooftaa Yesuus duukaa deemu malee dandeettii gooftaa Yesuus badaa hin bar. Kiristaanii tokko samma akkas waldaa dhufaa dandeettii waaqayyo isaan beeku. Hin kadhata akkam waaqayyo waan guddaa gochuu akka danda'u hin amanu. Kanaaf jarreen kun otoo Yesuus duukaa deemanii otoo Yesuus leellisanii otoo Yesuus waaqessanii otoo Yesuus ergamanii hin mamani. Kanaaf jarreen kun dubbii isaa dhaga'anii manaa ba'aniiru. Dubbii isaa dhaga'uudhaan gooftaatti dhiyaatu. Har'a seessaanii waaqayyo ofitti na dhiyeessa akkamitti waaqayyo ofitti na dhiyeessa warri jettanii yoo dubbii kanaaf jiraattan yoo dubbii kanaaf iddoo kennitan kanaan ala waaqayyoon arguun hin danda'amu. Pheenxeen baay'ee walgeela cufee waaqayyoon arguu yaala. Hin dogoggorinaa. Karaan ittiin Kiristoos hin bar, karaan ittiin waaqayyoon bar, karaan ittiin hafuura qulqulluu arganne, karaan ittiin raajii jedhamne karaa kana. Ameen. Kanaaf waaqayyo sagalee isaatti iddoo kenne dhaloota sagalee isaatti iddoo kennan jaallata barbaada. Laftiif samiin darba dubbiin koo hin darbu. Dubbiin koo sin darbuurra laftiif samii yoo darbe immoo salphataa. Firoota koo dhaloonni gara waaqayyootti dhiyaachuuf fedhii qabdan wangeela wajjin walii gala. Wangeela wajjin haasa'a. Waan ati fakkaattu sitti haasa'a. Yoo barattes yoo barachuu baattes cimina kee laafina kee sitti hima. Namni waa'ee kee duwwaa cimina kee duwwaa odeessee si biraa galuu danda'a. Namni yeroo tokko dadhabbii kee duwwaa odeessee gala. Isa kanatti gaafa dhiyaattu garuu cimina kees dadhabbii kees wallaaluma kees sitti hima. Eessa akka geesse sitti hima. Eenyumayyuu haa ta'u kan wangeelaa oliin jiru. Ameen jettaa. Ammamaa baratu. Ammam biyyaa bulchu. Ammam digirii hedduu haa qabaatu. Ammam maastersii irratti PhD haa hojjetu. Piroofeesarii haa jedhamu. Eenyumtu wangeelaa gadi. Mee galateeffadha wangeela barkanaa buusaam. Maannim nabiyyi. Eenyumtu agalgaayin kam wangeela ol miti. Dhaloota wangeela isinitti hin lallabne simatina. Dhaloota wangeela isinitti hin kennine fudhatina. Gooftaan Yesuus wangeela lallabaa dhufee gara keenya. Hafuurri qulqulluun wangeela hin gatu. Wangeelaaf iddoo laata. Wangeela kabaja. Yoo dhufellee jedhamu waa'ee isaan haasa'u waa'ee wangeelaa haasa'a hafuurri qulqulluun. Kanaaf dubbii koo keessaa fuudhee isinitti hima. Dubbii isaa dhaga'anii manaa ba'an. Barana ilaa warra na dhagaantu oola. Warra na dhagaantu gargaarama. Istii waaqayyoon dhaga'uudhaaf warri qophooftan. Hin dhageeffattu. Kanaan booda waan lafa ciiftutti sitti haasa'a. Karaa deemtu irratti sitti haasa'a. Carraa argattee akka kana gaafa waldaa dhuftee sitti haasa'a. Waaqayyo gurri dhaloota kanaas yaa dhaga'u. Dhaloonni waaqa dhaga'an hin salphatan. Dhaloonni waaqayyoon dhaga'an inuma ce'u. Jarreen kun waaqa dhaga'anii deemsa eegalan. Warri bidiruu sana oofan illee waaqayyo hin ceena jedheera waan ta'eef hin ceenaadhaan qajeelan. Kanaaf dhaloota waaqa dhaga'utu waaqayyotti dhiyaata. Dhaloota dubbii isaaf iddoo kennuu danda'utu waaqayyoon wal arga. Har'a wangeelaan ala waaqayyoon wal arguu hin dandeenyu. Firoota koo wangeela keessan gaafa banattan gooftaatu afaan banatee sinitti dubbata. Sinitti haasa'a bakka. Karaan ittiin waaqayyoon argine karaa kana. Karaa kanaan ala homaa arguu hin dandeenyu. Lammaffaa akkamitti Yesuusitti dhiyaatu isa kadhachuudhaan. Jarreen dhufanii hin kadhatan. Dhaloonni kadhatu waaqayyoon walitti dhiyaatu. Cubburraa fagaachaa deemu gooftatti dhiyaachaa deemu. Hammiirraa fagaachaa deemu. Of tuulummaarraa fagaachaa deemu. Dhaloonni gaafa kadhatu waaqayyoon wal baraa deema. Macaafni qulqulluun Yaaqoob yeroo dubbatu waaqayyoon waan kadhachuu dhiiftaniif waan barbaaddan sana dhabdaniidha. Yoo kadhattanis immoo hammeenyaan guutamtanii kadhattu waan ta'eef waa kajeeltu malee fudhattanii jedhetu waa'ee kadhataa barsiisaa ture warra gooftaa Yesuus duukaa bu'an. Waaqayyoo nutti dhiyaachuu kan danda'u nullee itti dhiyaachuu kan dandeenyu gaafa nu gad of deebifnee isa kadhannu. Dhaloonni kadhatan waaqayyoon wal argu. Kadhannaa yeroo kadhannu immoo hafuuraan kadhachuu danda'u nurra jira. Fooniin jilbeeffannaan waaqayyoon wal argachuu hin dandeenyu. Miira hafuuraatiin, yaada hafuuraatiin, yaada dubbii waaqayyoon guutameen waaqayyoon fuuldura jilbeeffachuu qabna. Yaada aarii, yaada jibbaa, yaada of tuulummaatiin hin kadhanna taanaan nuun dhaga'amu. Oluun ba'u xaaraa girgiddaa kana keessa. Dhaloota waaqayyoon kadhachuudhaaf fedhii qaban waaqayyo yeroo hundumaa fuula isaatti agarsiisa. Kanaaf warra garaa guutuudhaan na barbaadan akka isaan na argatanan godhaa ittiin dhiyaadhaa jechuudhaaf. Akka isaan na arganan godhaa. Harka kee ol kaafadhu.
siifan kadha warra amanta warri dubbii kana dhagaartan baranamee waaqayyo ilaati waan biraa biraatti naa eebbisottee karoorsuu dandeessa waaqayyo hafuura kadhannaatti si haa eebbisu fudhadhu gaa'ilaa fudhadhu mana kee keessatti alatti manatti marrata gafoora hadiya hafuura kadhannaatti si haa eebbisu mee ameen dhaloonni kadhatan qorummaan isaan hin danda'u qoraman illee hin kufan yoo lolaman illee badduun ba'an dhaloonni qoraman yoo waaqayyoon kadhatan qorumsa sana keessaa hin ba'u dursanii garuu dhaloonni kadhatan yoo qorumsitti dhufe qorumsa keessallee waaqayyo karaa isaanii baasa qorumsi hin badu biyya lafaarra qorumsi hin dhumu biyya lafaarra Ameerikaa dhaqe biyyoota addunyaa kanarraa baay'ee miidhagoodheedhan baay'ee qabeenya qabu jedhamu otoo dhattee rakkinni guutuudhaachi baay'eedha rakkinni namaa umurii namaa caala baay'ata haa ta'u malee waaqayyotti dhiyaachuudhaaf namoonni hin barbaadu karaan ittiin waaqayyotti dhiyaatan jilboo ofiitiin kadhadhu mana keetti kadhadhu waldaatti kadhadhu yeroo karaarra deemtu yaadan kadhadhu hafuuraan kadhadhu isaan booda waaqayyo sitti dhiyaata dhaloota kadhatan homtuu hin danda'u dhaloota kadhatee ba'u dhaloota kadhatee tajaajilu dhaloota kadhatee adeemu dhaloota kadhatee gara nigdii isaatti ba'u eenyumtuu dura dhaabatu amma siifan kadhadha waaqayyo barana kadhannaadhaan si eebbisa ameen hin jettanii fira kee biratti ollaa kee biratti hafuura kadhannaadhaan beekame eeyyee sadaffaa akkamitti Yesuusitti dhiyaatu amantiidhaan Yesuus haallee bilu bakka jira Yesuus jedhanii amantiidhaan jarreen kun lakkaa hin faarsu duukaa deemu hojii isaas hojjechaa turanii hin amanan amantii hin qaban amantii bubbee dhaabu hin qaban amantii rakkina keessa isaan oolchuu hin qaban bara kanas wanti nutti irrate baay'eessaa insa olaanaa keessaa inni guddaan amantiidha amantiidhaan jiraata tolaan jedha qajeelaan waan ijaan argamu akkaawuntii irraa qabnu odoo hin taane akkaawuntiin amanaa amantiidha amantiidhaan malee eenyu waaqa gammachiisuu hin danda'udha amantiidhaan malee eenyumtu waaqayyoon arguu hin danda'u amma olaantaan siilii wayii yookiin suuraa wayii hin jiru han Gabreelii hin jiru han Mikaa'elii hin jiru han Maaramii hin jiru han gooftaa Yesuus hin jiru maal barbaacha dhuftan eesseera hazzaleera moo asirra jira laata eesseera waaqayyo nuyi amantiidhaan arginee faarsaarra amantiidhaan arginee kadhataarra amantiidhaan arginee lallabaarra dhaloonni fagaatanii deemuu barbaadan warra amantii qabanidha warri amantii qaban of jala duwwaan laalan galma isaanii boriitti mul'ata jireenyi bara baraa akka jiru namanu duutii bara baraa akka jiru namanu kanaaf jireenya namootaa keessatti amantiin baay'ee murteessaadha waldaa keessatti kan nama wal caalchise amantiidha inni tokko amanee fayyaa inni tokko ji'a tokko guutuu yoo callitee fi fayyu ni kan mana taa'ee dhaga'ee fayyaa ni kan dhufee harka keerra keessa dhaabbastee yoo fayyu jarrotoo Yesuus bira jiru hin shakkan eenyee shakkituu ta'uu nu haa oolchu waaqayyo ameen jedha kanaaf gooftaan kan isaan gaafate meerre buddeen meerre shaantaan meerre uffannaa fuutanii manaa baatan hin jenne gaafa qilleessicha gab irraa godhu meerre amantiin jedhe nama si cinaatti garagalii waaqayyo amantii kee hin gaafataa jedhaane amantii qabaachuun kee murteessaadha jedhaane in amanta miti ilaagaa waaqayyo baranas akkasiin jedha hafuura amantiitiin si eebbisa hin fudhanne namni baay'een harka kee bal'isi fudhadhu amantiin lallabda amantiin kadhatta amantiin raajja amantiin faasita waaqayyo hafuuruma amantiitiin si dhaalchisa hafuuruma amantiitiin si eebbisa meeyyaate ameen warri amananii ba'an hin qaanaan amantii dhaban dhaloonni amantii hin qabne in sodaata dhaloonni amantii hin qabne in raafama dhaloonni amantii hin qabne abdii kutata duuba isaa laala dhaloonni baay'ee waldaa keessa taa'u amantii hin qaban kwaarii keessa jiru amantii hin qaban hin lallabu hin raaju amantii hin qaban haleluuyaa har'a garuu siniiban kadhadha waaqayyo hafuura amantii anaaf sin irratti hin dhangalaasa merga keessa mirga ol kaasaa yaa waaqayyo jedhaan aduuka jedhi yaa waaqayyo amantii naa kenni jedhame waaqayyo hafuura amantii sin irraa kaa'u eeyyee warra amantii qaban isaan waaqayyo wal arga isaantu waaqayyo wajjin haasa'a maaliif gara Yesuusitti dhiyaan qabxii afur sinitti meenfita tokko ooluudhaaf jarreen
bubbeen Yesuusitti kan dhiyaatan jaalatanii seenaa. Otoo bubbeen hin ka'u ta'e Yesuus bira dhufanii. Rakkinni yeroo tokko tokko jiraachuu isaa bareeda. Kiristoositti nu sissa waan ta'eef. Qorumsi jiraachuu isaa gaariidha. Kiristoositti nu sissa waan ta'eef. Hin dhufani. Ooluudhaaf hammaaraajin biraan jiru. Galaana tootalamani akkatti daakanii keessaa ba'an hin jiru. Hammaaraajin hin jiru waan ta'eef ooluudhaaf Yesuusitti dhiyaachuun dirqamatti ta'e. Dhaloota lanaa carraa argattanii warri dubbii Waaqaa dhaga'attan. Bubbeen inuma kaa. Raafamni hin kaa. Galoon hin guuta ganaa. Garuu waa tokko sitti hima. Hammaa jalqabii gooftaa keetti maxxanaa deemi. Isa tajaajiluutti, isaaf hojjechuutti, qabeenya keetiin, humna keetiin, yaada keetiin, bobaasa jalatti dhiyaachaa deemi. Waaqayyo bara hamaa kana sin oolcha siin jedhaera. Merga keessa ol kaasa. Siniifan kadhadha. Ijoollee qilleensi hamaadha. Uumamni hamaa ta'eera. Raajaa labaadiyaa. Waaqayyo warra sitti dhiyaatan kana oosh. Ameen oosh. Dhaloonni kun sitti dhiyaatee oolu. Mee arga keeraasi Waaqayyo na oolcheedha. Jadi Waaqayyo na oolcheedha. Waaqayyo akkoo samiirra kan gadi dhufeefu nu oolchuudhaaf. Nu awwaarraduuf nu salphisuudhaaf. Hiriyaa keenya gadi nu gochuudhaaf hin dhumne. Isatti akka amananiif ilma isaa erge. Ilmi isaa kun immoo jireenya bara baraa nuu laate. Warra isatti amanan kanatu oola du'a bara baraa. Namni lafarratti gaarii isaa godhu hamaa isaa godhu foon hin du'u sanaaf. Garuu duuti ulfaata sodaachisaan gaannamiin galan. Achi firri dhufee nama gaafatee nama baasu hin jiru. Ergamaan nama ergamee achi keessaa dinqii godhee nama baasu hin jiru. Carraan Waaqayyotti dhiyaachuu har'adha. Carraan kadhachuu har'adha. Carraan isa sodaachuu qabnu har'adha. Du'anii kaanii qalbii geeddarachuun hin jiru. Si ol galanii maaloo si nabaasi akkanan seene jechuun hin jiru. Warra har'a Waaqayyotti dhiyaatantu ibidda sana oola. Gaannamiin oola. Boleettii koo fira kee caala Kiristoositti dhiyaadhu. Boleessa caala haadha kee caala dhala kee caala Yesuusitti dhiyaadhu. Gaafa kana gootu Waaqayyo harka isaa sirra qaba. Gaannamiin sin nyaatu. Ibiddi bara baraa sin nyaatu. Dhaloonni keenya waa'ee ibidda bara baraa dagateera. Dagateera. Asuma irratti itti fakkaata jireenya. Yoo uffata jijjiirrate, yoo mana gaarii ijaarrate, yoo xinnoo makiinaas bitate, asuma kanuma bakka jennanneedhu. Lakki abboo. Warra Waaqayyootti dhiyaatantu bara kana oolan jedhee irra deebi'ee isinitti hima. Siqii bobaasaa jala. Bakkeen dhaabatin. Amma midhaan baay'ee faca'ee jira. Yeroon isaa yeroo facaasaati waan ta'eef faca'ee biqilaa jira. Midhaan qarqara jirtu horiinis hin balleessaa, kotteen namaa hin balleessaa. Waan baay'eetu saaxilama. Qarqara kan jiru. Walakkaa kan jiru garuu akka laayyeetti hin argatamu. Kiristaanni qarqara jiraatu hamaa baay'eetti itti dhufa. Gallaan itti gali. Kiristaanummaan qarqaraan taatu. Nama tokko tokko ayi qoy keessaas hin bannu, keessaas hin baanu, qarqaruma nu wayyaa. Caafirra deemu gurbaa. Yoo tuqaman jarra akkasii diraaftiitti deebi'u. Mana qariiboo isaaniitti deebi'u. Kufuudhaaf xiqquma jira waan ta'eef. Yoo amma xinnoo warri biyya lafaa ta'uuf itti siqu waan ta'eef. Qarqaruma wayyaa. Lakkii qarqara wayyu. Ameen jedhaabe. Walakkaadhuma sii wayya. Tidiyaan pheenxee taanaan pheenxeedhuma ishuma sirrii sana ta'e. Tidiyaan bakka. Alaala dhaabachuun hin ta'u kiristinnaa keessatti. Nama tokko tokko alaala dhaabatu. Alaalumatti. Haleluuyaa isaanii alaalatti maal jedhan alaalumatti. Gooftaan akka nama fayyisu beeka akka nama oolchu beeka alaalumatti. Ani hin barbaadu waa'ee fuudhaa jettan kana na dhiisaa. Otoo fuudhan guutamin mootummaa haqan galtu. Nama si cinaatti naa gara har'a qurxiin kanuma gaa. Hafuuraan guutamuu kee mirkaneeffadhu na jedhaane. Inni kolleejjii mana barumsaa wayii galuu si hin gaafatu. Itti dhiyaachuu si gaafata. Barbaaduu si gaafata. San booda sirratti gadhiisa Waaqayyo. Hafuura qulqulluu gaafa argatte bakka dirqama lisaana duwwaa dubbattaa miti. Hafuura qulqulluu namni qabu ittiin jiraata, ittiin geggeeffama. In sodaata Waaqayyoon. Hamaarraa gora. Kanaaf ooluudhaaf Yesuusitti dhiyaachuun nurra jira. Kanaaf maaliif gara Yesuusitti dhiyaannaa? Ooluudhaaf. Lama lafa yaadame sana ga'uudhaaf. Lafti nu yaadame eessaa? Beektu? Finfinneedhaa? Har'a kiiloo galtu?
ishi Dubaay dhattu isa keessaa ba'am Ameerikaadhaa eessa deemaa jirtu beentee galma kee beektaa istii namni nama meeqa beeka aha nama muraasa eessa galtu aha nama manaa beennan galma isaa gaadha eessa dhattu eessatti deemaa jirtu makiinaa wayii bitteetuma keessaa galuufi mootummaa waaqayyooti inka oolu maqaa Yesuus lafa yaadame sana nanqatin biyya sii qophaa'aa jiru nanqatin jireenya bara baraa hin nanqatin achi deemee gooftaan qopheessan jira kanaaf itti dhiyaadhu namni firatti dhiyaatu ollaatti dhiyaatu nama baay'eetti dhiyaatu kaan irratti innoo waa godhaafi lafa yaadame sana ga'uudhaaf jireenya bara baraa sana bira ga'uudhaaf itti dhiyaachuu danda'u nurra sadaffaa humna isarraa fudhachuudhaaf itti dhiyaachuu dhaloonni kun kan darbuuf ooluu danda'u yoo humna argatedha kanaaf bara dhumaa keessa foon qabeessa irratti hafuura konan dhangalaasedha hafuuricha hafuura humnaati pheenxeen hafuura waaqayyootti cimuu qaba kadhannaatti cimuu qaba sanatti ta'u taanaan 666 hojii hojjechaa jiru illuminaantonni Lucifer Budaan xonqaayin isaan wal irratti kaanii iddirii isaanii wal jalaan diigan xonqaayi irratti ka'u nagarreen ammaarra Budaan wal deeggaru malee wal irratti hin kaan kan wal dadhabe nuyi qaallichaan abbaan jaakaaf abbaan cinqii walitti miiseejii ergaa walii ergu malee wal irratti kaanii wal hin diigan hafuurri isaanii tokko maqaattuu gargari malee ageessanii inni ammaa nutti buuse waan isaan beekuun harka kee ol kaasa in amantu hinaafa qabdu namni hinaafa qabu sitte ol kaasa waaqayyo mee barana hafuura mana keetiin ollaa keetiin hiriyaa keetiin walitti si buusu sirraa haa cabsu ol kaasa ilaa kaan silirratti karoorfameera waldaa dhiittee akka baatu akka namaa wal loltu akka jireenyi kee boora'u irbaata seexanaa irbaata xayyitii akka ati taatu hafuura sirratti karoorfame waaqayyo gidduu galeera sirratiin ta'uye tidhiyaadhu waaqayyotti wal qoqqooduun baay'atteetti biyyaan lagaan kutaan aadaan biyya lafaallee hungashuan keessatu baay'ee ulfaataa jira bara kan abbaan keenya tokko galmi keenya tokko gooftaan keenya tokko cuuphaan tokko hafuurri tokko eessa akka fuudhan hin beeku ani warra gandaa wal qooddan maaliif gara Yesuusitti dhiyaanna humna kana fudhachuuf humna kana hin argannu taanan karaattabne sheedhumaa isinitti hima jireenya bara baraa argachuudhaaf gooftatti dhiyaachuun dirqama nutti ta'a dhageessanii namni durri maqaa namaan dha'u waa argachuudhaaf namatti dhiyaata lafa asir baay'ee fudhate birrii 500 kennee 1,000 kennee fudhate itti dhiyaate bakka atin raftaa inni itti dhiyaatee fudhate nu warri rafnu hin dhabne warri itti dhiyaateen argate ishumaasiyyuume nama si cinaatti garagali yoo itti dhiyaatteen fudhatta jedhaane yoo itti dhiyaatteen argatta jedhaane amma kana booda inni jedhame Kiristoos irraa sin gottota miti Kiristoositti sin gottota wanti ta'e dhaqi deemi waaqessi faarsi kan si godhu ameen hin jettu jabaadha warri waldaadhuma achumatti galtee jedhanii sin arrabsanii isaa dhaga'ani itti dhiyaadhu guyyaa sana sin harka sirra qaba Yesuus maal si godhe warra reedhan hin dhaga'in itti dhiyaachaa tuma deem inni sitti dhiyaata gooftaan keenya dhufaa jiran jedhe ameen jedhi gaa dhufaa jira eyyee otuma hojjettu otuma nagaddu otuma kadhattu otuma wanti bakka hojii garaagaraa hojjettu gooftaa kee hin dagate itti dhiyaadhu sinnaa caala mana koorra sinnaa caala dhala koorra sinnaa caala lafa koorra sinnaa caala bakka laftatti dachee kanarraa qabdu meetira 3 ishiin immoo hin dhabdu dhageessanii meetira 3 qofaa ishiin dhabdanii hin boo'ina inni guddaan dhaala wayii gaaraa qabna harka keessa ol kaasa hin amantu guyyaa kanaa kaasee hafuurri Yesuusitti si fiiksu sirra haa dhufu ameen gubaa'ee kana keessa warra Yesuus jedhanii hin quufne faarsaan quufne lallaban quufne
waaqayyoon barbaaduun salachaan waaqayyos keessatti ayyaana isaa sirriitti dhangalaas. Mee ameen jedhame. Mee chol jedhii dhaabadhu waaqayyoon argateera jedhaa fixeera. Hafuurri isaan argateera jedhaa. Ittan dhiyaadha jedhame. Innis na oolcha jedhaa. Ittan dhiyaadha jedhaa. Humna isaanaa kenna jedhaa. Ittan dhiyaadha jedhaa. Karaa natti agarsiisa jedhaa. Haleluuyaa. Ilaalaan jedha waaqayyo warra natti dhiyaatan hin qaanes. Warra na barbaadatan hin yellaajis. Warra natti dhiyaatan harka kooti na wajjin ta'a. Araara kooti na wajjin ta'a. Humna kooti na wajjin ta'a. Ilaa dhaloota nana waaqayyo natti dhiyaadha jedhinnaan jedhe. Kanaaf dhaggeeffadhaa ammallee waaqayyo natti dhiyaadhaa isiniin jedhaera. Sadurii caala na waaqessuudhaaf, sadurii caala naaf hojjechuudhaaf natti dhiyaadhaa. Yoo natti dhiyaattan malee bubbeetu jira, galootu jira, waan nama naasutu jira, rakkina mana namaatti galutu jira. Yoo natti dhiyaatte garuu siin oolcha. Yoo natti dhiyaatte garuu gabii siilaadha. Yoo natti dhiyaatte garuu bobaa koo jala sin affadha. Raabaa caalaa baaraadha boora. Daqiiqa tokko kadhannee hin xumurra deebinee teenya waan ta'eef harka keessan bal'ifadha. Firoota koo. Firoota koo Yesuus dhufa ga'eera. Yesuus karaarra jira. Wanti gooftaan keenya dubbate hunduu raawwateera. Amma barri dhufu, amma guyyaan dhufu, jireenya hafuura keenyaan itti dhiyaachaa deemuu qabna. Warri kaleen tajaajiluuf of qopheessuu qabdu. Warri kaleen qulloomne amma kana booda qullaa'uuf of qopheessuu qabdu. Sittan dhiyaadha. Sittan siqa. Si malee jireenyi koo hiikan qabu. Si wajjin amma mari'adha. Yoon karaarra deemu sin of fuuldura buusa. Itti dhiyaadhu obboleessa koo. Obboleettii koo waaqayyo itti dhiyaadhu isa wayyaa. Foon kee irratti of hin gatin. Hiriyaa kee irratti of hin gatin. Qabeenya qabdu irratti of hin gatin. Gaafa si harkaa dhumee lafa seentu dhabda. Yesuus itti dhiyaadhu har'uma. Hirmii dhiisii gooftatti dhiyaadhu. Jibba dhiisii gooftatti dhiyaadhu. Of tuulummaa kee dhiisii gooftatti dhiyaadhu. Gad of deebisiisa barbaadi. Oh hallelujah. Yeroo keenyatti fayyadamuuf jecha harka keenya bal'ifannu. Yaa Waaqayyo, baroonni kana booda fooyyaan deemanii garuu ijoollee kee biiftuu araaraa hin baafta. Biiftuu nagaa hin baafta. Biyya lafaarratti kan nuu dhiiftee deemtee nagaadha. Warra si na duukaa kadhatanii manni isaanii nagaa ta'u. Jireenyi isaanii nagaa ta'u. Hojiin isaanii nagaa ta'u. Maataan isaanii nagaa ta'u. Biyyi keenya nagaa ta'u. Nagaa ta'u. Nagaa ta'u. Nagaa ta'u. Namni kun sitti dhiyaachuudhaan haa ooltu. Sitti dhiyaachuudhaan haa oolu. Sitti dhiyaachuudhaan haa eebbifamu. Sitti dhiyaachuudhaan balballi haa banamu. Ani hin beeku ofirra waaqayyo akkas naan jedha. Mumallee namoonni dhiyaanne jirtu dhiyaadhaa gara kootti. Guutummaa jireenya keessanii irratti of gataa. Of hin amanatinaa. Qabeenya keessanii hin amanatinaa. Fira kee hin amanatin, obboleessa kee hin amanatin. Jedhitti dubbadhu naan jedha ofirra waaqayyo. Hin beeku ani. Of duuba keessan hin laalinaa. Cidhiin sun hin baay'ata. Qorumsi hin baay'ata. Lolli hin baay'ata. Warra natti dhiyaatanii bani garuu da'oo amansiisaadha naan jedha. Warra natti dhiyaatanii bani gaachana dhugaadha naan jedha Waaqayyo. Ilaa warri sagalee Waaqayyo yeroo raajamu yeroo dubbatamu garaa guutuudhaan fudhattan kana Waaqayyo natti dubbataa jira warrettan. Ani nama garaa ga'uudhaaf as dhaabadhee lallabaan jiru. Dhaloota nana Waaqayyo natti dhiyaadhaa isiniin jedha. Ammallee natti dhiyaadhu jedhiin naan jedhe Waaqayyo. Eenyu akka taate ani hin beeku. Natti dhiyaadhu ana sii wayya. Natti dhiyaadhu ana sii wayya. Yoo natti dhiyaatte manni kee hin eegama. Dhalli kee hin eegamu. Karri kee hin eegamu. Fayyaan kee ni eegama. Ba'uuf galuu keetti sin eega. Ijoollee kootti naa himi. Warra na dhagaanitti naa himi. Warra na sodaatanitti naa himi. Isin ammayyuu jabaadhaa na duukaa deemaa jedha Waaqayyo. Namoonni baay'een gatiin taane kaffaluudhaaf jiru.
dhaggeeffadha. Haalarra dhaabadhee sitti raajaan jiru sagaleen nagaa jiraan. Namoonni baay'een gatii hin barbaachifne kaffalaa jiru arras. Dhaloota nanaa kattaan itti baqanne ollu Kiristoos Yesuusidha. Bara qilleensi nama miidhe, bara dhukkubni ammaati, bara namni waan namni ittiin hin duuneen du'aa jiru, bara oola deeman karaatti hafe, bara otoo fiiguu namni karaatti hafe, ba'uusaa mana arganii gaafa galu reeffa isaa argan. Harka kee ol kaafadhu isa dhumaa sii kadha. Yoo natti dhiyaatta sinan oolchatti, bartoonni sitti dhiyaatanii si dammaqsanii oolani. Waaqayyo warri jireenya isaaniif hojii isaaniif sodaatan yoo jiraatan ergaan dhufeefidha. Sitti dhiyaachuudhaan haa oolani. Sitti dhiyaachuudhaan haa eebbifamanis. Sitti dhiyaachuudhaan balballi isaanii haa banamu. Wisa nageenya kana akka hojiirra oolchinu nu gargaari. Waaqayyo nu gargaari. Waaqayyo nu gargaari. Too mana kee keessa jirru salphachuu nu oolchi. Too si waaqessinuu karaa tafuu nu oolchi. Hamaanutti xiyyeeffate nurraa waraane. Kinoo karoora haaraa qabna. Waa hojjechuuf karoorsineerra. Akka dhuunfaatti hin karoorsina. Akka biyyaatti hin karoorfama. Akka waldaatti hin karoorfama. Waaqayyo gooftaa karoora saba kanaatti darbish. Saba karoora waldaa kanaatti darbish. Wanta amma ta'uuf jiru hunduu fedha keenya haa ta'u. Wanti kana booda ta'u, wanti waggaa kana keessa ta'u hunduu maqaa Yesuusiin fedha keenya haa ta'u. Waan nuti dubbatu